بري برا وياني سنتوري برا أحباش بيوير ارتسل جرا أحمد الدين جبل فاوجين يدمو أركتيجر بدي تكمله وقع فرشان مني مرتي تمرتيس هركفون دعوتو دخين هبجمو kan dawachaa jirtan Oromoo Multimeediyaati qophiin nagaa fadhuuti akkasumatti arraas akkuma beekamu keessummaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira keessummaan keenya kan arraan tanaa dargaggoo dararaa adda addaa mana hidhaa keessatti irra gahaa ture sababa ahbaashiin qabame badii malee waggaa 15 irratti muramee dargaggoo Mubaarak Adam qabadheetiin isinii dhiyaadhee jira innilleen nu hayyamee nuuf asitti argamee jira mee isa waliin turtii wonii walitti deemnu ta'a dargaggoo Mubaarak Adam waliin turtii gaarii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتوا نجاكي السنة مبارك آدم نيجي دما كرا يوتيوب شانالي أورو ملتي ميديا برودكشن يدان كسب مهارتين سينيولين كافي سين كرا أوبليسكية إدو آليتين نجيسن ديفيد كينوف يمكن مو كافي كيسنيف ديفيد كينوف كنو يروكو إيجين فيرا akka carraa ta'eetu erga gaaffiin keessan qaqqabee torban caaleera garuu hojii tololtummaa isin beektaniin gara naannoo Affaariif Walloo deemne sababa sanaaf hanga yoonaa viidiyoo kana waraabeen erguuf hin dandeenye kanaaf immoo ifama guddaa gaafachuu ni barbaada alaa kulli haal akkam jirtu nagaa jirtuyyuu Mubaarak waliin turtii gochuuf jaha filannoo keessan gootaniif galatoomaa jechuun barbaada. gara gaaffii keessanitti innaan darbu maal jedha barreeffamni naaf na ergame sagantaa teenya kanarratti hayyamtee nuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoomi gaaffiin hawaasarraa siif dhiyaate akka armaan gadii kanatti fakkaata jedheera anis immoo jaana affeertaniif Oromoo Multimedia Production yookiin channel YouTube channelii Oromoo Multimediaatiin galatoomaa jechuun barbaada anis ulaga gaafii keessa sobuun hin ta'u dhugaa malee haala kana jechuun ulaga adda addaa naaf ergameera inshallah anis isa kabajuuf hanga danda'e yaada gaafiin inni jalqabaa Mubaarak eessatti dhalatee guddateedha Mubaarak Adam dhaloonni koo naannoo Shawaalita keessa magaalaan guddaa Amboodha Amboorraa immoo magaalaan Baakoo jedhamtu jirti naannoo Baakoo Tibbee jedhamtu naannoo sana keessatti ganda Shoboka jedhamu keessatti dhaladheen guddadhe gaafa umriin koo 4 ta'u immoo umriin koo 4 gaafa guutu gara naannoo Finfinneetti dhufeen naannoon Awwaliyaa jedhamu kanarratti barumsa koos naannoo sanatti Gulalee Faanaa kan jedhamu achitti jalqabee achiin booda immoo kutaa 4 irraa kaasee hanga 12tti hanga mana hidhaa seennutti achitti barumsa koo hordofeera jechuudha. Gaaffiin lammaffaa maal jedha afaan meeqa ni dubbatta jedha. Afaan wallahi baay'eellee hin beeku Amaariif ijaawama Finfinnee keessatti guddanneef ijoollummaa kaasee afaan keenya kan hiiknes haaluma kanaan jaateef Amaariif irra caalaa ni haasawa. garuu maayinni afaan Oromiif ammoo akka maatiitti gaafa haadha qofa abbaa koo wajjin jara wajjin miti kan guddadhe Finfinnee kana dhufeen obboloota koo wajjin ture kanaaf jarri immoo afaanuma Amaariif haasa'u sababa sanaan anis afaanuma kana wajjin hoggaa dheeraaf tureen garuu xiqqoo jaluma jalaan caccabsaas ta'uu haaluma beeknuun haasochuun yaalla booda garuu mana hidhaa innaa seennu sababa abaawwatiin warra mana hidhaa seenan waliin hiriyummaa argadheen jara wajjin ooluudhaan jara wajjin barachuudhaan afaan kiyya xiqqoo fooyyeessu yaaleera kunoo akkuma agaa jirtan afaan Oromiffaa baay'ee anaaf na rakkisa ta'us garuu afaan kootii saba kootii haati koos abbaan koos warri kaanis maatiin kiyya hundi afaan kanaan kan afaan isaanii hiikanii kanaaf anis barachuun dirqama kootii haasochuun dirqama kootii jechuun na yaala garuu ijoolleen hiriyoonni koo adda addaa natti kofalu sababa kanaan lammata immoo qubee barreessuu hin danda'u hin beeku qubee ani maaliif hin baranne abbaa caadaa ifaa gaafuma jedhan dhageenya malee hin beeku sababa kanaan afaan kanas barreessuu hin dandeenye jechuudha. Amaariffa nan danda'a Ingiliffa nan dubbisaa garuu hanga kanas haasochuun na rakkisa Arabiffa garuu na yaala. hanga danda'e caccabsees ta'u kalaama al-fushaa kana isas manuma hidhaa keessatti kitaabota adda addaa innaa qaraanu ustaazota wajjin mistira haasochuu innaa barbaannu sababa kanaan afaan Arabiffas xiqqoo shina yaala kanaaf
Amharic ወይም አማሪፍ 100% 100% ይበራ ይበረን ሐስዋ ኦሮሚፍ ቶርባተም ይበራ ቶርባተም ሐስዋ አረቢፍ ሸንተም ይበራ ሸንተም ሐስዋ እንግሊዝ ፈሞ ዲግደሚሽን ይበራ ሐስዋ ሐለ ከናን ተርቲብ ንሳኒ ሰጭ tole gaaffiin sadaffaa maal jedha koree fala barbaaddu hawaasa musliimaatiin akkamiin makamte akkuma beektan ahbaash inni jedhamu sochiinsaa yookiin immoo isa mormuudhaan mana barumsaa awwaliyaa keessatti barattoota waliin teenyee mormii jalqabne mormii sana innaa jalqabnu akka barataa mana barumsaa awwaliyaatti itti gaafatamummaas qaba ture sababa sanaan gaafa mana hidhaan yookiin immoo nama hidhuun dhufu gaafa sochiin yookiin baatii torba booda mana hidhaatti warra sochii kana keessa turan mana hidhaatti funaanuun gaafa jalqabamu awwal jalqaba يوم الجمعة أولها بولي تري صدقاء في سجنتات حكومة إيسا تري سبب سنان هوجي وجيتشا تري هوجي سنرت فيدرال لجلي كوماند بوستي برسناتينجا من مسجد أول أرتي من هيدات نفود أدي ديماني أما نهيدا سنين إرجع تربنتو كبود مو أستاذوتني كورين فلا بربادو حواس مسلماس مشايخون نقول قدان ساكتيفيستون نس والميديا ردلجانيس هندو فنانا مالي من هيدا ما كلاوين ناسينن أنيس أتشما تي والأرجنة سبب سنان أتشما تول مكان نملة أن كوري متي كوري هيسا سنجرو غرو كوري من برومسا أوليا براتون مورمي كاسن كناوجين أولياتي براتان تري جدا سبب كنان سوتشي سنة جل كملة حال كنان ستفوفه كنان كان ولدت مكان قافين أرففا جواب ساتن ديوا إن شاء الله برنوتا علمي في دلي هنجم برتيد برمس علمي رتي بدا يشون هنجنا جبينا تنديمني الحمد لله كمان هيدان سنين كتابات عددا أستاذات عددا رجال كابني رجرو أمورو كندندني هنجرو يشون عندنا مالف كونمو أستاذات تكوجين كتاتكو كيسولين هيدامتا بقى غافة ولي قال لي كتابس قراءتيس وبولمفان كينيس ورتي غافة ججباتو فوداني كتاكنا الرا نواساني كتاتكوت كتات أكنا نجيرانيتو تسقباني أكا كتابة كينيا تمر وكا قران ونقوتشون دندين سبب كانان برومسا علمي سرت تفوفون دندين يقروا من معيني أكا نحوي كان أستاذ سيد علي الرت رياض الصالحين أستاذ جمال ياسين الرت بلغة المرام أستاذ بحر ومرت توضيح الأحكام يمكن شرح بلغة المرام كان المي أستاذ كامل شمس الرت إرشاد أستاذ أبو بكر الرت حمراء لتفسير اللي أكن جلك أمني تري أستاذ محمد عبات اللي كتابته إنس نجل كبيتوري حال عدد كتين كتاب عدد جلك أبني قالوا تفوفون إندناني سنة درا قالوا بقى المير هنجرود من هيدا درا جدا بودر قالوا أتشيس أسماس إنه ولد تفوفون عن النيرة الرجع على مو كتابه عدد نانو صدو مكان تان من هيدا كيستين دبسة إسلام ماكو جبسين بهي جدا برمز إدلي رت اللي أكما بيكتن كتاكود لما فاهم ترانسي يونيفرسيتي قرمات فرادين تو كابتن نادوفين دورة مناهيدان سينه مناهيداتين أك كابتن نادوفين أوديفنوسا ماتي رانا كابه دبرتابور يونيفرسيتي كان جدا مناندو غوندر كيس بكجروتي engineeringi akka departmenti sanarratti ramadame odeeffannoo argadhe ture garuu mana hidhaa ta'e mana murtiis gaafadhus barachuun hin danda'amne sababa kanaan nan dhiise booda raga mana hidhaa hoggaa sadii erga turre booda hoggaa sadii sadaffaa irratti murtiin nutti kenname hoggaa 15 irratti murteessanii ture yeroo sana maaliif ammaa booda as hoggaa 15 mana hidhaa keessan tura taanaan maaliif barumsa koo ittiin fuufuu jedheen achuma mana hidhaa qaalitti keessatti kolleejiin jira kolleejii addis tasfaa jedhan achi keessatti galmaa'een IT yookiin information technology dhaan hoggaa tokko level 4 dhaan hoggaa tokko baradhe akkuma hoggaa tokko baradheen xumureen hoggaa lammaffaaftuu qophaa'aa jirru mana hidhaatii bahaa kan jedhu dhufee carraa ifame jedhanii haala kanaan haluma jarri siyaasiyyan barbaadaniin
من هداتي نواسني سبب سنان أنيس بروم سكوت إسين به بود الرجرو أكن فين ماتي جارس ماتي رتين سيني هجين هجتون درك أمات أفريقيا تي في كنا رتي ساتشيس إنتر فوتوكوبي كنا فا هجي أددا ندلا جتوري سبب سنان بروم سكوت تفوفون دندنيا أما جرو أرجع سوتشين يمكن أرجع دكتور عبيد فني بود أنيستيكو شيء هجين إسناتس جباو جل كمان سبب فرستيجرا فاونديشن جدا مع أمريكا جروتين هجي كان فكو برودكشن يبنين هجتشا بروم سكوت تفوفين أما هجا سدفا سمستير لما فات أموريرا سمستير سدفا هجا سدفا سمستير سدفا جل كابوف كوبي رنجرا بيزنس مانجمنت يدان ديجري كو برتشا هجا سدفا رنجرا يوروب جده هجا تكوف جي أجابود إبي فما يجودا كنا فكات غافين شنفا مال جدا من مرتي غافا وغا كدشن ست مرتاي مالتو ست دغاهمي والله ربع غافة ميرا غافي كنا غافة من مرتين نورت دياتي مرتين كن مو حالة كنان نورت مرتاو ماتين هاتي كل يوم ماتين فكرني ماتين كو غربيران غرو إساني نهاني مدمني ترى أنا مو بدأ ياديرا أكد فكون هجا كود عشان مينيما من هجا كود عشان أكد نرت مرتاو إيجين ترى كان وان عجائب نتنتانه وان تنرت مرتاو كان هند مو نرت يجون بقى من هيدا هنجسن هجا كود عشان ترى إنجال يو بقى ترى هجا لما هجا سدي ما بود لما سدي ترى كان في مبانا angasitti mootummaanis wayyaaniinis hin turtu wanti haraan dhufeenne abdii rabbi irraas qabna ture sababa sanaan bada anaan nammiine waan haraas natti nagaamne waanuma dheegee dhufe kanaaf hin hidhamini erga hidhamte immoo takka harkaf millas kennuun dirqama keenya jaa turreef bada keessa koo nammiine jechuudha mana hidhaa keessatti gaafa nikaa gootu abdiin keefi kan ishii maal ture kanas gaaffiin kanas amaariffaarratti yeroo baay'ee isheen maqaashiin ka'a sochiin keenya uummanni muslimaa yookiin immoo fala barbaaduu qoriin muslimaas ta'ee hawaasni muslimaa hundi gaaffiin gaafachaa ture gaaffii haqa ta'e gaaffii bilisummaa diinii keenya yookiin immoo amantaa keenya haala barbaannuun karaa barbaannuun miidhaa mootummaa miidhaa miidiyaa miidhaa adda addaarraa kan tola yookiin immoo adda karaa ta'een akka kabajnu gaaffii gaafatudha majlisa keenya akka filannu manni barumsaa walii akka nu gadhiisamu haala kanaan gaaffii adda addaa ture kan ture sana keessatti shororkeessuu jedhamee sababa kanaan mana hidhaan seene isheenis sochii awwaliyaa mana barumsaa awwaliyaa ture keessatti walumaan turre isheenis itti gaafatamaa kana turte boodarra garuu gaafa mana hidhaan seenu isheen akka okattu maatiin godhee ture sababa sanaan isheen mana hidhaa hin seenne seeneen anumatu xumure jechuudha ta'us gaa jaalalli jirra erga intiransii kutaa 12ffaa fudhannee boodammoo waliin jiraanna kan jedhu kaayyoo qabna turre sababa sanaan gaafa mana hidhaa seenu isheenis gaaffiin dhufti ziyaaraan dhufti kun immoo karaa islaamummaa innaa laallu wanta shari'aan ala karaa shari'aan ala ta'een deemaa jirra kanaaf maaliif halaalan goonu kan jedhuudhaan abdiin keenyas immoo rabbi irraati mana hidhaa kana keessattis hin turru hin baana ifni fundura keenya jiru nu eegaa jira kanaaf ammuma ni kaatu goone naabaan waliin jiraachuu dandeenya kan jedhuun walii gallee maatiinis akka kanarratti tolee dhugoone boodarra murtii keenya murteessine nikaa achumatti hiine nikaa erga hiine hoggaa afur booda mana hidhaa irraa baane alhamdulillah amma ijoollee lama hibaaf hiwaa jedhaman argadhee jara wajjin jireenya gaarii jiraachaa jira alhamdulillah rabbil alamin okay gaaffiin saddeettaffaa islaamummaan akkamiin ibsita yaa salaam islaamummaa jechuun akkamiin ibsita karaa koo yoo ta'e haqiiqaa nama rabbi filate malee nama rabbi jaallate malee carraa hin argamnedha islaamummaa jechuun
إسلام ما كان يتون دنيا في آخرة اللي مال أكفكات ديزاين أقول إيه كان ربي نوكين إن الدين عند الله الإسلام ربي برد فدأت ما كان كبه دين أمنتان إسلام ما قفا أناف إبسون بأينا مركزة قروا إسلام ما يتون جرينيا دنيا كينيا كان كيست كرا هندان ركو ملي يوكين مو مشكلة أددا ملي كرا بربانين أكا هردوف نوف وكين مو أكا إسلام ما كان الرد جوان نوف ربي سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن النوف إرقي كرا كان الرد الحمد لله إسلام ما كان كيست جران ربي جرا قدا نوكين نيرا كناف أناف إسلام ما كمين إبسيتا كان جدو والله باينا ركيسا أفان كوسمو أفان أوروبي فكان يتجاب ساس إبسون تكون ركيسا على كل هالقطو ما قطو تجارو جرا نمني بربادي وكين فإيه أرجن حدان ربي برملي نم برهلا وكين بالا سلطاني را وكين سوريس سرا يوكين منقستات على مرة كان أرقم متنتعين ربي سبحانه وتعالى نمجال لطيف كان أرى كان كين ولا أنا في إسلام مانكين والله تفيد من درك مكين كان جدو سووا مكانان كرو مكانان دبرسوني برباد طيب قافين سجلفا قافين باي إذا كان في جواب سندر إن شاء الله دبرتوتا قافا صحابة قرآن كيسا فودي يو جدمتي إنو فوتا سبحان الله غافي جباد دوبرتوتا غاف صحابة تورن كيسا فودي يو جدمتي إنو فوتا حقيقة من هيداتي إني فود أقوى فمتي يو ربي مجا دربنو كيني مقاشي اللي كان مقاسنو سميادا جنة يروبا إبنا هيداك يستنهاسو مالف سميا يجون إسلام ما كان كيست صبري قوتشودان ميدا قدا رتك كبي كفلتي قدا إسلام ما شف كفلتي كان أسين جيسي إسلام ما نهر نودي أكبر باني تتبنو كن كفلتي قدا اتكفلمي أسكا كبيرا كناف سميا كان جد بوجاكوف مكانا مقاسي كان جد توكودا لما تمو أسماء بنت أبو بكر باي يشين جالد مالي في وطن قال رسول صلى الله عليه وسلم في أبو بكر مكارا قرى مدينة ديما ما الجد ما رمفان غارو من صور غار الصور نتفكاتا أتشكيست أوكتاني إشيل مو ذات النطاقين يد أمتي موقفمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين يد ما سبت شيء لما تجرته كيتا تولشته يسد قوتي رسول صلى الله عليه وسلم أتشبك سنة ددي بياترت سينانشي سينا قدانا أسماء بنت أبو بكر باقي كبجة قداشين شيفين كبا باقي هنجالة أمري راتيس أمري إيرا جراتي وردو أكيسا تقول أسماء بنت أبو بكر مرحبا قافين كل نفع أكملتي أكهيد أمتي في مدنو من هدا كيسا سمدتي قباب سينو فيهمي أكما كان أندرس ننجد كان هدامي سجنتا صدقة في تقوما مسجد أولات كوباتري سنة كيستي أكا كوريت أكا برتا من برمسا أولاتيف أكا جراتانا نوشيت أنوتيس assignmenti forne sanarratti hojii adda addaa hojjechaa turre sangaa qaluu irratti shunkurtii faa qoraan qixeessuu faa haala kanarratti turre yooma aljumaa jechuudha guyyaa sana ga federaal dhufee masjida cabsee caammaadhaan kophee masaaniitiin masjida tuhaara keenya keessa seenanii nureebanii nu fuudhanii deemanii haala kanaan kan hin qabame jechuudha
mana hidhaa keessatti egaa wanta nama gammachiisus wanta nama boonsisus wagala sana federaal erga mana hidhaan fuudhee booda wanta nama gammachiisus jira wanta qalbii nama cabsus mana hidhaa keessatti ni muddama ala kulli hal walumaa galatti garuu rabbi sadarkaa mana hidhaa sana alhamdulillah miidhaa guddaa malee wantuma darbuun wanta xixiqqaatiin darbineerra mana maakalaawii irratti waan hin raanfatamne jarri azaabun gochuudhaan wanta adda addaatiin haqiiqaa qalbii nu cabsaniiru kun baay'ee nama gaddisiisa ala kulli hal walumaa galatti garuu gaarii ture jechuun hin danda'ama itti fayyadamnee bahuuf yaalii guddaa gooneerra afaan na rakkisaa jira haaluman danda'uun ibsaan jira gaa tole gaafiin 11ffaa qoree fala barbaadu hawaasa muslima keessa eenyuun dinqisiifattaa gaafii ulfaataa tokkorraa tokko adda baasuun yookiin gargar baasuun ulfaataa hunduu karaa mataa isaatiin haqiiqaa wanta hojii nama dinqisiisu hojjetanii yookiin immoo bakka hojii isaanii gurguddaa ta'e jira kana keessaas du'aatonni shabaaba ta'an jira mashaayikhoonni gurguddaas jiru walumaa galatti hunduu wanta ajaa'iba ta'e iimaan ajaa'iba ta'e qabu hangaruu keessa kootti yeroo hunda akka moodelaattis kan fudhadhus kan jaaladhus jalqaba irratti ustaaz Abubakar Ahmadi itti fufuudhaan ustaaz Kaamil Shamsuu fi Ahmad Din Jabal Ahmad Mustafa jechuudhaan tartiiba kanaan jaraaf bakka guddaan qaba irra caalaa dinqisiisachuudhaan jechuudha akka obbolummaatti immoo ustaaz Sayyid Ali imaama masjida Salaam Qeeraa bakka naannoo Qeeraa jiru kanatti isa wajjin immoo haqiiqa wanta nama gammachiisu wanta guddaa isa wajjinis dabarsineerra alhamdulillah rabbil alamin hangeewnaatti hanga har'aatti illee akka obbolaatti walii bilbilaa walii zayyarraa haala kanaan jirra isa wajjin isaaf bakka guddaan qaba guddaa lammaffaan waggaa meeqa mana hidhaa dabarsitee waggaa 4 ji'a 2 baatii 2 jechuudha waggaa 4 baatii 2 walumaa galatti mana barumsa awwalaa irraatii yookiin masjida awwalaa irraatii kaasee hanga mana hidhaa irraa baanutti waggaa 4 baatii 2 dabarsineerra kudha sadaffaan koree wajjin hidhamuun keessa kee si gammachiisa moo si gaddisiisa ajaa'ib akkam jedhee na gaddisiisa kun haqiiqa wanta nama gammachiisu wanta guddaadha haqiiqa wanta iraanfatamu miti wanta nama gammachiisu gammachuu irraa immoo sababni itti mana hidhaa seenne sun haqiiqa sababa islaamummatiin karaa haqqiidhaan karaa tawhiidhaan shirkii nutti dhufe khuraafaata nutti dhufe sana mormuudhaan mana hidhaa seenu jechuun haqiiqa wanta nama gammachiisu wanta guddaadha hidhaa sana keessatti immoo mashaayikhoota ulamoota gurguddaa wajjin du'aatoota biyyatti beekamaa ta'an kana wajjin mana hidhaa seenu jechuun carraa guddaa namni barbaadeen arganne rabbinaa kenne kanaaf baay'ee ittiin gammada malee wanta nagaddisiisu xiqqooshillee hin jiru jechuudha misqaala barra hin jiru haqiiqa wanta nama gammachiisu wanta guddaa jira jechuudha kudha afuraffaan afaan oromootiin maaliif hin hojjanne hojii miidiyaa kun gaaffii nama baay'eeti an akka kanaan dura sinin hime yookiin jalqaba irratti kaase afaan kana perfect ta'ee haala miidiyaatiin yaada keessa koo jiru kana haalan barbaaduudhaan afaan oromiffaan dabarsuun yookiin dhiyeessuun baay'ee na rakkisa walumaa galatti afaan kanaan haasuuchuun xiqqoo ispeeshaalii miidiyaa irratti bahanii haasawuun baay'ee na rakkisa yaada koo ibsuu hin danda'u wardiin na jalaa yookiin jechoonni na jalaa babbadu yaade naa dhufa malee haala kanaan haala amaariffa irratti bareen tatatata jedhanii odeessuu kana oromiffaan naan dhufu sababa kanaan hanga yoonaa wajjenne funduratti garuu afaan oromiffa koo kana haasawuudhaanis barreessuudhaanis fooyyeesseen funduratti inshaallah sagantaa adda addaa afaan oromiffaan hojjechuuf kaayyoon qaba rabbinaaf haa guutu isinis na gargaaraan jedha inni gaaffiin 15ffaa tokko hafaa dargaggoof maal dhaamtaa dargaggoof bakka adda addaa irratti akka yaadannootti yookiin immoo akka walumaa galatti dabarsuun kan hin barbaadu maa inni haqiiqa duniyaan kun duniyaan ni darbiti
ijoollummaan jira ture ijoollummaan darbee dargaggummaan dhufe dargaggummaan kunis darbee immoo gara jaarsummaatti deemuu keenyiin hoolu innaa sana harkis miillis nu qabamee wanta feene hojjechuun diinii keenya kanaaf hojii adda addaa hojjechuun yookiin barumsa adda addaa ilmii furachuun ta'uus danda'a wanta adda addaa hojjechuuf jaarsummaan keenya yookiin immoo umriin keenya erga deemee booda ni hojjennee jennee duubatti yoo deebine haqiqaan nu rakkisa hin dandeenyu humna keenyaati ol ta'a sababa kana haala dandeessaniin ammarraa kaastanii umriuma dargaggummaa kana keessatti tola ooltummaadhaan karaa ilmii barachuudhaan hojii hawaasummaa keessattis sochii gurguddaa gochuun dirqama keessan yeroo keessan sirriitti itti fayyadama maa inni erga isin duutanii booda wanta isin keessanii darbitan sadaqatal jaariyaas ta'e hojii adda addaa kan ittiin maqaan keessan ka'uu danda'u maal dabarsitanii duruyyummaan caatiidhaan suusiidhaan moo kan maqaan keessan ka'u mana barumsaa ijaaruudhaan madrasaa ijaaruudhaan sochii tola ooltummaa hojjechuudhaan karaa kamiin maqaan keessan kan ka'u kana ammumaatitti yaadaati yoo kana keessan jirtan ta'e hojjechuun dirqama keessanii kan jedhu shabaabotaaf dabarsuu yookiin dargaggoof dabarsuu ni barbaada. Abbata Oroo Maltiimiidiyaaf maaltu dabarsitaa kan jedhudha. Oroo Maltiimiidiyaan sochii adda addaa gochaa jira. Keessummoota adda addaa nu dhiyeessaa jira. Isas argaan jira. Inshaallah jabaadhaa itti fuufaa sagantaa shabaaba dargaggoo fayyadu. Shabaaba kana himmaa isaa yookiin mooraala isaa ol kaasu kanarratti sirriitti hojiin hojjechuun dirqamadha. Ustaazota adda addaa beekamtoota adda addaa dhiyeessitanii muuxannoo isaanii akka ummataaf akka dargaggoof dabarsan gootanii wanta shari'aa in orkine wanta shari'aan jaallatu wanta rabbi jaallatu kana keessatti xiyyeeffannaa gootanii akka hojii keessan itti fuftan ergaa dabarsuun barbaada. Umarratti garuu baay'isee isinin galateeffadha. Shukran wa jazakumullahu khairan jazaa kanaaf nafilattanii afaan hin danda'utu jedhu haa ta'u haaluma dandeessu yaada kee ibsinaan jettanii kunoo dhufeeraa kana fakkaata afaan caccabseen yoo qalbiin cabsees ta'e yookiin karaa barbaadanii ergaa kana dabarsine yoo ta'es dhiifama akkanaa gootan isin gaafadha. Sagantaa biraatiin wal argina inshaallah. Oroo Maltiimiidiyaa subscribe like share gochuu hin raanfatina. Like share subscribe Oroo Multimedia Production. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo turtiin dargaggoo Mubaarak Aadamuu Lingoon kana fakkaata. Torban ammoo keessummaa biraa qabadhee hanga walitti deebi'utti nagaan naaf turaa isin jecha Oroo Multimeediyaadhaaf yookaan haariyaa taatan taate asumaan subscribe godhaa sagantaa teenyatti akka gammaddan abdii guddaa isin irraa qaba. Torban gaarii isin haa ta'u.